Akkam jirtu Misee Addisuun jedhama. Diraamaa televiizyinii fi YouTube hojjechuudhaan beekama. Beeksisa garaa garaas nan hojjedha. Ammas immoo karaa Araadaa Play hojiiwwan nama bohaarsan hedduu isiniif qabannee waan dhufaa jirruuf subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa ergaa keenya isa guddaadha. Galatooma. Maalidha? Afachu maal goote ati? Afachu maal goote? Sinajjeesa! Ati maal dhiismi? Afachu maal goote? Natti mi maal goote? Akkamitti akkasina goota? Akkamitti dhamaatii koo hunda daaraa goota? Afachu maalan si godhe? Maaliif? Osoo jireenya koo beektu akkamitti waan hamaa kana keessa na galchita? Hamma kana akkamitti of jaallatta? Ati nama of jaallatudha. Salphaa gatii hin qabnedha. Kaayyoon kee kana ture? Anaan mana hidhaa galchuu? Anaan miidhuudha? Dhumarrattis immoo nan godhe. Ani dhiiradha. Ni du'e miti. Eeyyee. Kaayyoon kee kana ture miti? Baga gammadde. Mee kana booda waan ati gootu ni agarra. Ani garuu keessaan qabu. Rakkoon qabu. Isaanumaaf dhiisi. Anuu kana nan danda'a. Kan barbaadamu du'uu isaati miti moo? Wanti hunduu raawwateera. Afachuma maal goona? Sirumayyuu kana nan si gaafachuu qabu ati na gaafatta? Afachu, ani kophaa koo maalan godha? Akkatti seentetti xumurika. Amma kophaa koo na dhiisi. Narraa deemi. Afachu maalidha waan isaa? Atis kanuma barbaadda miti moo? Ammoo baga gammaddee namaan jedhama. Ani dhiirri kee kanatti amantu ciniinsuu kee irraan si baraare. Hinga kana ol maalan eega? Polisootaaf heeruu kennuun qaba.
Reefu ba'aa jirta moo? Kosii baasuuf, kosii gatuuf. Yaa Rabbi na baase. Abbi siimoo hafuuraan argaa. Abbi lubbuudhaan jirta. Hafuurri kun ammallee mana kanaan baane? Raftee yeroon si argu bar. Waan hin kaane natti fakkaate rifadheen ture. Lubbuudhaan jirta. Ni du'a jirte sodaatte? Xiqqoo mana dhukkube bar. Liyyuu maalidha? Iji kee dhiiteera boosseetta. Maaliif garaan si hammaate? Kaleessarraa kaatee sirriin jirtu bar. Maraachaan jira haa ta'u weeraraan jira ta'e hin beeku. Garuu nagaa ta'uu keetti gammadeera. Afachuun dhugne jechuudha. Tole ergan dhugne suphaan sun eessa deeme? Saayiniin sun duwwaa ture bar. Homtuu naaf hin galle. Abbii koo waan tokko sitti muufan ture. Maaloo gara walitti adeemnu? Maaliif asuma turra? Lakki asitti hin ta'u. Maaloo ol baaniit sitti hima. Maalidha Liyyuu? Afachuu maal isatti himta? Lakki homaayyuu waan ta'e. Maaliin natti miliyyuu? Wanti har'a ganama harmee fiduuf akkan deemu beektamti? Maaliif akka hafte na hubachiisuufi? Isaaf anuu ibsan barbaada. Kaleessa galgala bilbilinaaf bilbilamee harmeen koo oduu gammachiisaa natti himte sanaaf akka nagaa taatee fi dhufuu akka hin barbaanne natti himte. Isatti muufan ture. Hoo kun oduu gammachiisaadha kaa? Kanaafuu hin deemtuu jechuudha. Maalumaafuu beela'eera. Dafii kottu jaalallee koo. Abbii koo maaloo baay'ee ariifachiisaadha. Gubbaa deemniin sitti haasa'a. Maalidha Liyyuu? Beeleeran siin jechaa jiraam kottu malee. Maalidha? Maalidha? Maal taate? Maal taatani? Afachuu ni dubbate. Afachuu ija kooti moo? Abrahaam. Maal ta'aa jirta? Maalidha? Rakkoon jira moo? Rakkina maali? Lakki rakkoon jiru. Tasuma dhufee bare yeroon si argu nan rifadhe. Maalidha? Nama rifachiisa moo? Lakki fuula kee yeroo laaluudha bara fuula kee. Fuulli koo maal? Fuulli kee yeroo fuulli kee akkana ta'e yeroon argu obboleessa koos akkatti bareedu sun osoo hin taane waanan hafuura arginetti fakkaate bara. Baay'ee ulfeessite obboleessa koo. Gidduu kan akka dhukkubsatee fi haala gaariirra akka inni turre osoo hin beekin hafteeti moo? Baguma ariitiidhaan irra baanaaf kaatee bareedaa koo.
Haadha warraa koo. Atumtiyyuu bar ciree gaarii dhaabat. Ciree qofa moo? Laaqanichis dhufee naan jedhe kaa. Irbaanni hoo akkam ture? Baay'ee gaariidha. Garuu dhiyaana sana xiqqoo xiqqeessiteetta. Inni yeroo biraatiif haa turu. Jechuun Yeroo biraatiif haa turu jechuu kooti. dhiifame egaa Maarkoon. Warreen fuudhinii fuudhaa kan jennuuf kanaaf. Tole, cireedhaaf suphaan akkamii siif qopheessu? Afachuu xinnoon tura. Amma xiqqoo ishee aduu ifachuun qaba. Aduun ishee baay'ee namatti tolti. Tole egaa suphaan ajjaati baay'ee jaallattuun siif qopheessa. Tole haadha warraa koo. Amma soo waaqni siin naaf hin kennine maalan ta'an ture. Nagaa taata turte. Garuu kumsii walirraa dhufte. Mucaan koo hanga ammaa raftee jirti moo? Arri boqonnaadha miti? Tole, mee xiqqoon ishee jeeqa baay'ee yaadeera. Lakki. Arri boqonnaa ishee miti xinnoo haaroftu jedheeni. Yeroo cireen ga'u anuu deemeen ishee waama. Tole, egaa hangasitti uffata koo jijjiirradheen dhufa. Taphadhaa isin. Maalidha? Maalan argaa jira? Ana hin beeku. Afura du'aa ta'a laata? Afachuu namni kun du'een turre moo? Ni ka'eeka. Maali? Awwaalchaaf qophaa'aa turte moo? Waan hin taaniin akkamitti na rifachiista? Wayyoo, ni rifatte moo? Rifachuun maal akka ta'e sichi yoo margite? Soobuun maaliif barbaachise? Akkamitti summiin sun sana ajjeesne? Dhiisi tole? Dubbadhu. Akkamitti dhuun dandeenya? Afachuu maal gooteeti? Diinaa koo. Har'a baay'ee natti ulfaateera. Osoon ture naaf wayya. Afachuu, osoo nyaata nyaatiin akkamittiin qoricha fudhatta? Garaacha si dhukkubsa bara. Amma ka'i. Ol jedhi. Salphaan kun qoricha sana ni jijjiire jechuudha. Doozii amma mi'ootti dabaleedha kan akkas foolii godhatu. Amma akkamiin akka inni dhugne godha. Diinaa koo. Maaliif callistere? Dhugeen rafa malee. Lakki. Inumaayyuu yeroo yaadu osoo sitti hafee wayya yoo sitti hin tolle. Rakkoon qabu. Inumaayyuu as kennuuf mokootiin dhugaa. Lakki gooftaa koo. Baay'ee kan sitti ulfaatu yoo ta'e osoo sitti hafee wayya. Aannaniin hojjetame sitti ulfaata. Sitti hafu. Tole. Dubbadhu. Akkamitti hin beektooti? Siif hin beeku. Wayyoo ana Maarkoon. Turii rakkinni kee maalidha? Afachuu ati isuma fuulduratti illee of to'achuu hin dandeessu? Anaan akka barbaadde na gochuu hin dandeessu tole? Atis akkasuma. Tasumallee jecha koora darbuu hin dandeessu tole? Afachuu rakkinni kee maali? Akka namichi kun du'u maaliif hin barbaanne? Maal barbaaddati? Tasuma dhuftee funtuuliin ati. Ani akka kee jireenya koo fi yeroo kootti hin qoosu. Kan amma qoosaa jiru siidha malee. Lubbuu tokko balleessuudhaaf yeroo 10 kan naanna'u. Rakkoon qabu obboleessa koo. Wal mormuudhaaf guyyaan biraayyuu ni jira. Amma hojii koo haalaan hojjechaan jira. Kanaafuu na dhiisi. Afachuu maal hojjette? Irra deddeebi'ee sitti meera. Dhumni isaa intala isaatiin akka ta'uun barbaada. Ani akkuma kee waan argee waliin walitti hin bu'u. Gowwa. Diinaa. Maal jettee amma? Gurra kooti? Ani kana sirraan eegu. Maaltu immoo sirrifachiise? Maal? Rakkinni rifanne bara. Maal seete? Ishee wanti ishiin jechuu barbaadde bara akkati dhageesse miti. Ati mee maal dhageesse? Ani anoomaan jenne. Maarkoon.
Nagaa miti moo? Maalidha walitti buutanii? Maal? Lakkii walitti hin buune. Miti obboleessa koo. Eeyyee. Lakki nagaa keenya miti bara. Guyyaa tokko illee kan gafa isheetti na kabajjiin beektu. Ammayyuu Duubaay deemuu koo isheetti himnaan kan akkatti natti iyyitu. Maal? Afachuu al tokko. Inumaayyuu Duubaayin deema jette moo? Tole. Waan kana yeroo biraa haasofna. Kanaafuu kanumaa kan maratti walitti buutanii dhimma kana yeroo biraa haasofna. Amma nagaa buusaatii ciree keenyaa nyaannu tapha kanaa jijjiiru. Maal? Amma tasgabbaa'e. Abi, gubbaarraa xumurteettaa qulqulleessu? Eeyyee xumureera. Maal yeroo biraa sayyamsistee qulqulleessitaa moo? Tole deemeera. Garuu maal godhin akka innas dhufu godha laata? Afachuu akkamitti isaaf galuu danda'a? Maalidha liyyuu? Nagaa keetii? Eeyyee, lakki nagaa koo miti. Kun luka keedha salphaadha. Yeroo biraa osoo mormi kee miidhamiin ilaallachaa deemi tole. Amma kunootti fureera gooftaa koo. Kottaa deemnu. Annan dhufa. Asin deemaa. Kanaa olitti akka miidhamne of eeggadhu. Tolee garraa miiko. Anon beeku akkam godhe akkanitti bitaanatti galeera. Afacha, ati nagaa keetii garuutti mi malee? Maal jedheen? Afacha akkamitti itti muuf yaaddee turte? Anillee isuma bira deemee kutaa isheetti deemee akka inni ilaaluun barbaade ture. Garuu akkamittiin callisee deemee intalli keessaa beellaan yeroon sochoosu ka'uu didde jedhaan. Maal jette? Hiloo. Amma maal jette liyyuu? Baga nagaan dhufte giiftii. Naaf hin galle. Maaliif as na fiddan? Viidiyoo kana siif gadhiiseen beekamtii ittiin argatta. Efi rakkina keessan jira. Eenyullee ta'e eenyu namni liquu hin dandeessu. Ukkamamtee tanaan jechaa jirtaa? Dhala godhachuuf jenna moo? Afachu maal gooteeti? Abiraam garuu waan kana dirqama baruu hin qabu. Maal jettee maliyyuu? Inni sababa keetti dhukkubsate jechuudha. Gufuu ta'uuf yaalaa jirtaati. Yoo nan geenye yoo asitti na ukkamsitee na hambisuufi? Kutaan kee kanadha. Afachuu hojjettuu guuttee jirtu keessaa ishee irraa maal fuuta? Ani Maarkoon dawaa hirribaa ati qopheessitee waan fayyadamu sitti fakkaata? Maaloo si na baasi. Anas turuun barbaadu. Yoon sin deebisnee kan koo guddinni akkuma kaarootaa irraa gadee ta'e hafe. Ani dhiirri kee kanatti amantu. Na baasi siin jedhee
Barareera na baasi. Ciniinsuu keerraan si baraare. Anaa nan beektu waan ta'eef callistee na walii wal falmuu dhiisi. Yoo ta'e hinanne bar. Na dhiisisin jedheen turreen. Akkamittan si dhiisa. Hojichi maalidha? Yeroon si waamu ni dhufta. Yeroon si ergumoo ni deema. Akkasitti adda taanaan mee yaalis tan agarsiisa. Eessatti na miliqa? Garaa haadha isaan seenu bara. Maal taate Maarkoon? Ati of jaallataadha. Salphoof naman taane. Ati kosiidha tolee. Baay'ee nama hamaadhaati. Baay'een si sodaadhe. Maalirraa kaatee akkas naan jechuu dandeesse? Viidiyoo kana yeroo addunyaan argu namni hunduu yeroo ulaalu yaaddeettaa? Ani kana gochuu hin danda'u. Tasumallee. Maarkoon Tashoomeen jedhama. Kana booda hoogganaan kee anadha. Hundi keenya dadhabneerra. Boru asii eegalla. Bareedduu ko. Akkam jirtu Saaruun Zawudeen jedhama. Diraamaa televezyiinii, yuutuubii akkasumas diraamaa raadiyoo fi beeksisa garaagaraa hojjechuun hin beekamu. Amma immoo gara Araadaa Pileetiin wantoota haaraa hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Marree kan isinirraa eegamu yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan gara fuulduraatti hojiilee hedduu miidhagoo bareedoo ta'an itti bohaaruu itti bashannanuu dandeessan hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra. Akkuma isiniin jedhe kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan itti bohaaruu fi itti bashannanuu qofa. Galatooma. Akkam jirtu Misee Addisuun jedhama. Diraamaa televezyiinii fi yuutuubii hojjechuudhaan hin beekamu. Beeksisa garaagaraas nan hojjedha. Ammas immoo karaa Araadaa Pileeyii hojiiwwan nama bohaarsan hedduu isiniif qabannee waan dhufaa jirruuf sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa ergaa keenya isa guddaadha. Galatooma. Akkam jirtu Tasfaayifaan jedhama. Barreessaa diraamaa raadiyoo fi televezyiiniiti. Akkasumas voice actor, editeraa fi daayirektara saawundiiti. Amma immoo karaa Araadaa Pileeyii hojiilee hedduu itti bohaartan qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Kan isinirraa eegamu sabiskiraayib gochuun maatii ta'a nu hordofaa. Galatooma isin jaalanna.